akkuma keenya dura fayyaa qabu amma immoo fayyaa dhabanii miilli isaanii nyaatamee jalaa dhumee injiru miilli jala. Akkasuma harkatti taree harkallee miidhaa jira. Dhibeen kun gara maatii kaanillee taruu akka danda'u mul'achuu obboleeyyanii haadha abbaalleen takka. Isin gumaachitan birri 5,000 fi birri 40 qofa. Kuma nama faayimasa jala horiitaniif haqa qabu. Namni miidhamaa sagalee hin qabne namni dhagame sagalee isaan dhagame. Wallaahi kun nama kana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواسا كين هواسا جالتا ما في كبجما قوتوا الدنيا رتي سنين دعوة شاجرتان يرو لما فادا في الردي بإيه بالي بهانا سوينا قنت هذا يجولة تنجتناف ديگر سنجافة جو سنبير دفنجر يجولة تنا كم فيديو قبتي سنرجع تنكن أكما كين دورا فياك أبو أمم فيا دباني ميل لساني نياتمه جلادومه إنجيرو ميل جلا أمس دبس نسيت فوفيت ما دي ما أجر مالين داب بنيرة أكاسما حركتي تاريخ هكالي ميداجر akkasuma san qofaa miti ogeessallee yeroo ilaalame dhibeen kun gara maatii kaanillee taruu akka danda'u ibsanii jiran jecha dhibeen kun dhibee daddarbaadha. Kana waan ta'eef akka maatiin kunis baraaramu akka isa ijoolleen tunillee dhibeen kun bakkuma jiru kanatti irraa dhaabbatuuf deeggarsa namummaa isinirra barbaanna. Maatiin kun maatii harka qalleeyyii yeroo dheeraa ijoollee tana raffaadaa turan mata dheeraa jechaadha. Kana waan ta'eef inni kullachuu obboleeyyanii haadha abbaalleen takka warratti dhalatanii walumarratti dhalatanillee dhalootallee waan ta'eef rabbiin rakkoo akkanaa isinirraa haa qabu hunda keessanuu kottaatiin bira dhaabbadha. Asiin dura wanni isin nu gumaachitan birri 5,000 fi birri 40 qofa. Birri sana haga ammaatti akkaawuntii sanirraa birri 5 illee hin baaf. Maaliifi birriin 5,000 maan namaa gootu asnuu kuma tokko anatu yeroo akkaawuntii banurra kaa'e 4,000 fi birri 40 jechuudha waan isin arjoomtan. Kana waan ta'eef kottaatiin bira dhaabbadha deeggarsa namummaa nu godha maatii tana mana yaalaatiin nu ga'a. Wallahi akkuma nama faayimasa jala horiitaniif deeggartan sanitti namni haqa qabu namni miidhamaa sagalee hin qabne namni dhagame sagalee isaan dhagame wallahi kun nama kana namni san garre ka dhokatee jiru ka rakkoo keessa jiru yeroo shinti beetii dhaytu yeroo quba ka quraanaa dhaytu baay'ee rakkoo keessa jirti ijoolleen tun wallahi baay'ee garaas nyaata isii qofaa miti maatiin kunis baay'ee garaa nyaata akkasuma welcharii isaan ittiin dhiibanillee ni barbaadna. Kanaaf namni rabbiin laaffiseen akkaawuntii masaanii kanarra nu kaayaa waan rabbiin isin laaffiseen bira nu dhaabbadhaa innaa akkaawuntiin ammoo Muhammad Adam Qumbii jedhamti abbaadhaami abbaa isaaniiti kanaaf kottaati akkaawuntii kanaan bira dhaabbadhaa deeggaraa waan rabbiin isin dandeessise asirra kaayaati mana yaalaa nu geessaa ijoollee tana isin jechuu barbaada gabaabinnaan haati fi ijoollee tana yeroo kam waliin raffaadan hagam takka wajjin tura waan jedhamu gabaabsanii isin yaa dubbatan. Akka kaafasiin qubaan fuutee irraa baanee alaan bullu halkan guyyaa gizee maraa isimaan akkatti hambana rahmatan mugodhaa inni hagada hitakka mana yaalaa dandeettii fidatuu dadhabnee akkuma kokkee bichatti hin dhumneef walumaan jiraataa jirra. Waa argattiin qabduun yasiin dura? Takkaan argani. Waan takkaallee hin argani mana. Dhugaa dubbachuudhaaf dawaan isii asin jiru dawaan isii gara biraa deemanii barbaaduudhaaf ammoo ijoolleen tun achi dhufuu qabdi. Kanaaf waan rabbiin isin laaffiseen bira dhaabbadhaa namni dandeessanii kophaa keessanitti yaaluu dandeessanis maatii tana baalee bahaanaa sawwina gantaadhaa dhuftanii akka nu fuutan asii fuutanii akka nu yaaltan kabajaa fi maqaa rabbiitiin isin gaafadhaa galatooma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሁላችሁም ሰዎች የሆናችሁ ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁት በመጀመሪያ አልহামዱሊላህ ማለት አለባችሁ እኛ እግር አለን አልহামዱሊላህ መሄድ እንችላለን ማውራት እንችላለን መብላት እንችላለን ብዙ ግን እንደኛ ያልታደሉ ሰዎች አሉ ለምሳሌ እነዚህ ልጆች መሄድ አይችሉ ወደ ቁርአን ቤትም ወደ ሽንት ቤት የሚሄዱትም እንደዚህ በመቀመጥ ነው የሚሄዱት እየተንጓተቱ ነው የሚሄዱት እነዚህ ልጆች እያያችሁ ያላችሁት ሁላችሁም ባላችሁ መጠን 1 ብርም ይሁን 2 ብርም ይሁን ይሄንን ቪዲዮም ሼር በማድረግም ይሁን ሁላችሁም እርዳታችሁን እንፈልጋለን እያልን ነው ለዚህ እርዳታ ሁላችሁም ታስፈልጉናላችሁ ባላችሁ መጠን እንድትረዳችሁን በአክብሮት እንጠይቃለን ሁላችሁ